Aappii har'as ni qabadde dhufe aappii Pootesiidha. Aappiin kun dalagaan isaa bilbila ismaartii hundarratti oomishamee jira. Dirqama pilaastoor keessa seentee buusuus hin barbaachisu. Gonkumaa maal kan qabatee jiru aappiin kun? Aappiin kun seenaa kee fokkattuu fi bareedduu kan bara dheeraa bilbila kana of harkaa qabattee itti fayyadamaa turte. Wantoonni sun maal? Wantoota akka viidiyoo fi suuraa ati bilbila wantoota garaagaraa irraa buufte, sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa, intarneet irraa buustee fi akkasumas namni sitti argee namaaf illee ergite. Hundasaa wantoota ati haqeen jira jettee yaaddu sammuu keessatti qabattu guutuusaa of keessatti hammatee jira. Yoo ati gonkumaa keessa seentee hin dileetti hin goone ta'e of keessatti qabatee jira. Bara 8, bara 7, bara feete of keessatti qabatee ta'a jecha. Yoo dirqama ati keessa seentee footoo fi viidiyoo barbaachisan keessaa dileetti hin goone jecha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleewwan baga jiraataa isin jecha. Har'a aappii isin qabadde dhufe aappii kana irra deebiidhaan amma yeroo sadaffaadhaan isin garsiisuuf jee. Sababaan yeroo sadaffaadhaaf isin garsiisuu jiru aappiin kun khatara. Aappiin kun wantoota namoonni hedduun waan aappii kanarraa hin beekan natti fakkaatu akkanuma bilbila gubbaarratti baatanii deeman. Aappiin kun rakkoo guddaa inni qabu, faayidaalee inni qaba, rakkoolee inni qaba. Faayidaan inni qabu maali? Wantoota ati bilbila kee keessaa haqeen jira jettu keessatti argachuu dandeessa. Waan akka viidiyoo fi suuraa wantoota ati immoo hin barbaanne ofirraa haqeen jira jettu of keessatti qabatee karaa intarneetii irratti raabsuutti argama. Keessaafuu yeroo gabaabduu keessatti karaa pilaastoor keessatti abdeet of godhee of haaromsee siistema haaraa ofirratti dabalatee siistemni sun akka dafee raabsuudhaaf isa gargaara waan ta'eef. Akkasumas namoonni immoo fayyadamtan. Kaampaaniin immoo yeroo ammaa kana amala fokkattuu gabbaasee jira. Amalli fokkattuu inni gabbaase iccitii immoo irratti deemtu hunda akka dabee dabarsee akka gurguratu iccitiin gabbaasaa jirtu waan ta'eef akka irraa of eeggattan asumaanuu dhaamsa kiyya. Akkasittuu wanni isin fayyadamuu qabdan telegiraamaa fi akka karaa meseenjeriin akka fayyadamtan dhaamsa kiyya. Amma asumaanuu gara aappii kanaa isin dabarsa. Wantoota isin ofirraa hidhuu qabdan isin garsiisa. Akkasittuu laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa YouTube channel kiyyallee 1000 naa guutuu sinirraa jiraatu. Akkasumas tiktookiin kiyyallee haaraa akka dura gubatee jira waan ta'eef foloo gochuun na cinaa dhaabbadhaan dhaamsa kiyya. Asumaanuu gara barnootaa isin dabarsa. Erga gara barnootaa isin dabarseefu wantoota ani bilbila kiyyarraa qabu wantoota addiletti godheeru hedduu jira waan ta'eef asirratti hammatee jira. Erga si'uu maal godhuun qaba? Karaa piroofaayilii irra jirtu sanarratti cuqaasaa jecha. Karaa kanarratti cuqaasa. Erga karaa kanarra cuqaaseen booda as karaa opeet siitiin kee dhufanirratti fidee jecha. Asirratti cuqaasa. Erga asirra cuqaaseen booda wantoota nuyi godhuu qabnu keessa nu galchee jira. Tokkoffaa karaa gadii kanarratti seekuritii bilbila keessanii seekuritii asirratti wantoota isin iccitii wantoota isin akka gara intarneet irratti hin bittinneef ka godhu seekuritii waan kana banuu qabdan. Dirqama yeroo amma keessa jalqabatti seentan wanti kun cufaa si eega ni bantan. Ammallee libantanii konfirm gootanii itti asistanii ka irraa kan kunoo kanarratti asirratti hoggaa cuqaastan viidiyoo fi suuraan banaa jira. Kanas ofirraa cuftan. Kan lamman dirqama ofirraa cuftan. Akka viidiyoo fi suuraan gara intarneet irratti hin tamsaane jecha. Karaa lammaa erga ofirraa cuftaniin booda wanti kun waan hedduudhaan nama barbaachisa. Wantoota isin ofirraa dileet gootanii irraanfattanii jirtan hoggaa yaadatanii waan sanatti hajamtan as keessa seentanii argachuu dandeessanii akkasittuu naa waliin turaa isiniin jedha. Barnoonni kiyyoo isinitti laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Gaaffii qabaattan koomentii jalaa naa barreessaa dhaamsa kiyya.